فيديو تنا إمالي برهن كتن وبليا كي تاتي كون أزمة سعودية عربية وادي داسر كيسة تاتي ورشا خنا كيسة نمنو تكون جرو مجا خنا ملي مجا كون أورمودا ورشا خنا كيسة سبيل تكوبية سبيل مثلا فودا جي ورشا كيسة كخاية ورشا ليس فودا مجا متا زابشي بشان كنان ولتلاكي وبليا كي ورشا ننديو صودا لغا جرو ورشا توكشان كون جدد جي دابتي مالتي جاني سودانيز نيس درمتاني دفن وبليان كي يكونوا ورشان نما خنا قبي أكنا قولي يجونا جاكون لميلي إثيوبيا تيانيتي دبتان فيديو تنا إشير قوتو مالي براهن كتن أكاسوماس فوليسا همولتو قامساتي نمني بيتان مجاهنا باسولي دنديسان الكسبودا سودان درمتي رفتي أوكا فيديو ورابدو مجان لبونسا بطلمت باتهم أبو ربي لبي أكنا الرئيسنا كبو فيديو تنا إشير كوبلينكي قوتو مالي براهن كتنا Hordoftoota fi kabajamtoota kooyi dhugaa rabbii lammiin keenya biyya ormaa keessa jirtanii maaloo of eeggannoo godhadha keessattuu warri maashinii keessa hojjettan jechuudha. Dhugaa rabbii warri maashinii garaagaraa keessa hojjettan biyyoota kam keessattuu jechuudha. Lammiiwwan keenya biyyoota adda addaa keessatti lubbuun isaanii kan ittiin darbaa jirtu maashiniidhaan jechuudha. Gisee darbee muumeelillee jechuudha. Balaa maashinii kanaatitti luka ofii dhabe jechuudha. Suudi Arabiyaa keessatti ammas taateen addaa jechuudha. Maashiniidhaan obboleessi keenya kun lubbuun isaa darbee jira jechuudha. Yoo darbullee dhugaa haala nama gaddisiisu jechuudha. Sibiila takkitti fuudha jedhee gadi jedhee lubbuun isaa luka bichaan mul'ata. Eenyummaan isaa hin beekamu mormi isaa irraa citee jira jechuudha. Maal obboleewwan kun kan biyya ormaa keessa facaatanii jirtan jechuudha. Of eeggannoo godhaa. Of eeggannoo cimaa godhadhaa keessattuu warri maashinii garaagaraa keessa hojjettan jechuudha. Bakka maashinii warri hojjettan of eeggannoo godhadhaa. Jarjartanii waa sanii daddaftanii fuudhina. Dhugaa rabbi maaliif obboleewwan keenya garaagaraatti lubbuun isaanii haala hin taane odoo jiranuu dhabamaa jiranii. Dhugaa waan addaan akkaan nama gaddisiisu jechuudha. Keessattuu wanti Suudi Arabiyaa keessatti deemaa jiru dhugaa baay'ee tokko ulfaataadha jechuudha. Obboleewwan keenya kallattii adda addaatiin harka namaatiin miidhamaa jiranii, gara maashinaatiin miidhamaa jiranii. Maaloo yaa Oromoo of eeggannoo godhadhaa garuma hundattuu jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. Wanti obboleessi keenya kun ta'e dhugaa rabbi baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Innaa viidiyoo isaa agartanii jirtanii viidiyoo kana dhugaa eenyummaan Oromoodhaa malee jechuudha. Eenyummaan isaa addaan namaaf hin ba'u. Fuulli isaa oduu ba'e fuulli isaa mul'ate jechuudha. Takka takkarraa warrillee akkasitti haadhaa fi abbaan isaatillee jechuudha. Akkasitti sabbaruu danda'an yookiin immoo obsuu danda'anii garuu eenyummaan isaa namaaf addaan hin ba'u. Luka bichaan mul'ata. Lukaa fi uffata. Lunni isaa sunu gimmaashni kan maashinii irra deemaa jiru. Akkasuma tokkos gamas irra ra'ee tafe mataan citee jira jechuudha. Dhugaa wanti akkatti nama gaddisiisu tokko hin jiru jechuudha. Dhugaa du'uun isinuma jirti. Du'a akkanaa kana rabbi namaa oolchu. Dhugaa maaliif du'a tasaan kun baay'ee tokko ulfaata. Hin nyaannaduma jedhanuu nyaatamaa jiran obboleewwan keenya. Kun hin nyaannadhanii gara biyya ofiitirraa gara biyya sanii deemanii karaatti lubbuu isaanii darbaa jira. Lubbuun kan darbu beelarraan kan ka'e, eeburraan kan ka'e garuu ilmaan Oromootis karaa san gubbaarratti diina walitti ta'anii jechuudha. Wal qabanii wal qixaaxaa jiran jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee ulfaata. Baay'ee jechuudha. Warri Suudi Arabiyaa deemna jettaniitillee kallattii adda addaatiin lubbuun keessas hin darbaa jiru. Akkasuma amooladhaan yookiin immoo birrii nyaachuudhaaf jettanii jechuudha. Haalaan obboleewwan keessan qabdanii irra teessanii birrii nu buusisiisa warra keessan jettanii qixaaxaa jirtanii dhugaa rabbiin keessa sodaadhati waan akkanaa kan obboleewwan keessan irratti raawwatina. Ofii afaan tokko dubbattanii ofiin wal qixaaxanii jechuudha. Innillee kanuma akkasii kana dafqa ofiyyaanan jiraadha. Biyyaa ba'ee tana nyaadhaa jedhee gara biyya ormaa kana dhufee karaatti qabdanii walitti taphachuun kun waan hin barbaachisne jechuudha. Dhugaa rabbii viidiyoo wayii argee jechuudha irratti nan hojjedha jedhee viidiyoo kana agarraan irra darbee isarrattis nan hojjedha jechuudha.
Inna baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Keessattuu warri duraan gara Yamanii dhuftanii Yamanii irraa gara Suudii deemuudhaaf karaa buutanii jechuudha. Harka diinaa seentanii Oromoaf Oromoo walirratti akkanatti walii hacuucaa jirtanii dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Baay'ee jechuudha. Oduma beektan keessattuu warri miidiyaa sirriitti hordoftan jechuudha. Warri biyya keessattis miidiyaan hordofan garuu warrumti sirriitti biyya ormaa keessa teessanii gara Yamanii teessanii jechuudha. Yamanii keessa baatanii gara Suudi Arabiyaa oduu deemtanuu qabamtan ijoollee hedduu jira jechuudha. Inna isin immoo oduma beektanuu itti deemtanii harka diinaa buutanii jechuudha. Oromumti Oromoo irratti waan akkanaa kana raawwachuu jechuun dhugaa baay'ee ulfaata jechuudha. Baay'ee Oromoon garaa walii nahaa hin jiru. Zeegaa biraatiin miti kan dhiiga walii xuuxaa jiru. Kan dhiiga walii gannaqaa jiru. Lammuma tokko, dhiiguma tokko. Dhugaa rabbii keessa sodaadhatti waan akkanaa kana dhiisaa. Diina walitti ta'uu kana dhiisaa. Uummata akkasiniif fayyadu birriin har'aasni. Birriidha jettanii obboleewwan keessa dhiiga gannattan kuni jechuudha. Akkanattuu dhawaman kun obboleessa keenya kana laalaa odoo nan nyaadha jedhu sibiilli morma isaarraa darbe jechuudha. Akkanattuu keessaa dhamaman gazzabaaf jettanii obboleewwan keessan haadha fi abbaa ofii dhiisanii haadha tootifan dabarsa abbaa kootifan dabarsa jedhee biyyaa ba'uuf deemu karaatti qabdanitti taphachuu jechuun baay'ee ulfaata. Baay'ee nama gaddisiisas. Kanaafuu dhugaa rabbii ana baay'ee na gaddisiise. Baay'ee natti dhagahame. Duuti obboleessa keenya mashiiniin akkatti nyaatee kana dhugaa waan addaati. Waan baay'ee keessa namaa cabsu Waaqayyo lubbuusaa hamaaru. Dhugaa baay'ee ulfaata jechuudha. Warra isaatiif akkasuma firoota isaatiif obboleewwan isaatiif Waaqayyo jajjabeenya haa kennuufi. Dhugaa waan akka nama gaddisiisu waan akka laphee namaa cabsu. Baay'ee ulfaata. Sanirrattuu diina walitti ta'ee ilmaan Oromoo haala akkanaan wala cuucuun karaatti wal qabdanii birrii kana buustu malee hin dabartu jettanii wala cuucunu baay'ee nama gaddisiisa. Haga jiraattan hin beektan. Gazzaba isaan irraa fuutan kana nyaattaniif keessaa dhamamtanii hin beektan. Har'aaf isinitti fakkaate malee jechuudha. Garuu odoo zeegaa biraa ta'ee zeegaa biraatiif akkana nu godhe jedhan. Lammiin tokko afaan tokko kan dubbattanii walitti yoo dubbattanii gocha akkanaa warratti raawwattan odoo beektanii gaachana walii taatanii diina bira wal dabarsitan malee garagaltanii ofumaaf diina walitti hin taatan jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa rabbii baay'ee jechuudha. Baay'ee na gaddisiisa. Oromummaa kiyya na jibbisiise jechuudha haala kana dhugaa rabbii jechuudha. Maaliif zeegaan biraa waan akkanaa kanarratti hin argamu. Wanti akkanaa kun hin jiru. Garuu kallattii hundaanuu jechuudha. Kan dhiiga walii gannaqu. Kan waan hin taane warratti raawwatu. Gocha hin taane gocha suukaneessaa kan warratti raawwatu. Biyya keessas taanan biyya ormaa keessas taanan lammuma Oromooti. Dhiiguma tokkotu waan tokko hundumaa warratti raawwachaa jira. Inni Oromummaa isinitti dhaga'ama. Odoo obboleessa kee taate akkasii hin gootu jechuudha. Ati garuu kan lammii keetiif, nama keetiif, dhiiga keetiif kan hin rifanne obboleessa keetiif isa rifattu ati. Gazzabaa jettee lubbuu obboleessa keetii hin baastaati jechuudha. Kan akkas godhaa jirtu ijoollee karaatti qabdee hin nyaanne jedhanii haadha ofiitii fi abbaa ofiitirraa biyyaa ba'anii ati nama obboleessa keetiif illee hin quuqamne jechuudha. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Gocha suukaneessa raawwachuu irratti raawwatamaa jiru kun jechuudha. Inna dhugaa rabbi baay'ee na gaddisiise. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha. Nagaa fayyaa ta'a. Viidiyoo kana sheer laayik gochuu hin dagatina. Na jajjabeessa isiniin jedha. Guyyaa gaarii.